irra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya oduu keenya yeroo ammaa akkuma biyya har'aan tanaa akkaaniif Israa'el West Baankii hin weerare jechuudhaaf balaaleffannaa guddaa gaggeessaniiti jiran. Kana irrattis biyyoonni Arabaa hedduun kan Araba gamtoomanii waamaman hedduun isaanii achirratti argamuun balaaleffannaa gurguddaa gaggeessan. Biyyoota kana keessaayis kanneen achirratti hirmaatan nu waliin ni dhageessan. Hanga xumuricha qophii keenyaatti nu daawwachuudhaan qophiiwwan keenya hanga xumuramu nu faana turtii taasisa. Ogeessi barnoota teekinooloojiidhaa kan ta'e kan yuunivarsiitii Haramaayyaadhaatti itti barsiisaa jiru. Itoophiyaan seenaadhaa fi hundaanis ulaa galaanaa argachuu qabdi jechuudhaan Dr. Muhammad himaniiti jiran. Kanaanis Itoophiyaan yeroo hedduudhaaf ulaa galaanaa dhaba kan turte. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu qabdi jechuudhaan waa'ee ulaa galaanaa irratti fedhii ulaa galaanaa dubbisanii turan barsiisaa yuunivarsiitii Haramaayyaa Dr. Muhammad Hassan ibsan. Konkolaataan Arsii irraa gara yuunivarsiitii Haramaayyaatti barsiisonni akkasumas hakiimonni hedduun hojii isaanii fooyyeffachuuf jecha osoo barnootaaf imalaa jiranii gara godina Harargee Bahaa yuunivarsiitii Haramaayyaatti imalaa jiranii balaa konkolaataadhaan achitti mudateen namoonni 9 lubbuun isaanii kan darbedha. Namoota kana keessattis konkolaataan 2 walitti bu'uu irraa kan ka'e godina Shawaa Bahaa keessatti rakkoon hamaan mudachuun lubbuun namaa darbe. Wayitti biyyoonni Arabaa gamtoomanii hedduu ta'an guyyaa har'aan tana Israa'el akkaaniif West Baankii hin weerarre jechuuf akeekkachiisan. Akeekkachiisa kana keessatti biyyoonni hedduun kan achi keessatti argamanii jiran ta'us Masirii fi Yaman, Omaan akkasumas Turkii, Paakistaanii fi akkasumas kanneen Qatar akkasumas hundummaan isaaniitu kanneen isaanii waliin achirratti argamanii jiran. Jibuutiinii fi biyyoonni Araba gamtoomanii hedduminaan isaaniitiin gara biyyoota 15tti dhiyaatan achirratti argamuudhaan beeksisan. Garuutu immoo West Baankii yooniif kan weeraramu ta'e Israa'elii fi nu gidduutti rakkoon guddaan kan uumamu ta'uu jechuudhaan beeksisaniiti jiran. Kun immoo garuutu Israa'elii fi Falastiin jidduutti lolli erganiif dhaabbates kan tuttureetis jiru ta'us biyyoonni achi keessattis argamanis West Baankii weeraruudhaaf hin danda'amu jechuudhaan gaafatan. Biyyoonni achirratti argaman hedduun biyyoonni Arabaa kanneen Musliima ta'an Joordaanii fi Indoneesiyaa, Paakistaan, Turkii, Jibuutii akkasumas Qatar, Kuweet, Liibiyaa, Maalesiyaa fi Ijiptii illa dhaabbanni tumsa Islaamaa karoora paarlaamaa Israa'el West Baankii weeraruu irratti baaseen. Kanaanis West Baankiin lafa Falastiin jechuudhaan biyyoonni Araba gamtoomanii fuuldura dhaabbataniiti jiran. Kanaanis immoo weerarri isaa yeroo ammaan tanaatiif dura dhaabbachuudhaaf geggeessaadhaa jiran kana keessattis biyyoonni lixaa guutuun immoo dhaabbataniiti eegaa jiran. Yeroo ammaan duraatiif Doonaald Tiraamp erganiif nageenyi haa dhufu jechuun biyyattii kana keessatti beeksiseetiinis ture. Yeroo ammaatiif immoo irra deebiidhaan weerarri hamaan Falastiin irratti akkaaniif gaggeeffamuuf mul'ataati jira. Kana ilaalchisee immoo biyyoonni Araba gamtoomanii guutuun isaanii Israa'el weeraramuu hin qabdu jechuudhaan Iraan Falastiin weeraramuu hin qabdu jechuun gaafiiwwan dhiyeessaniiti jiran. Falastiin immoo keessaafuu West Baankiin lafa Falastiin kan taatee jirtu. Doonaald Tiraamp immoo garuutu akkaaniif Israa'el jala hin gallees jechuuf kan gaafatanii turan. Israa'el immoo yeroo ammaan tanaatiifis weeraruufis qophii irra jirti. Dhiyeenya kanaatiif erganiif lolli dhaabbatee torban tokko ga'een booda fuudhee deebi'uudhaan halkan tokko irratti haleellaa Israa'el irratti raawwatanii namoonni 70 lubbuun isaanii darbe.
Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudha qabdii jechuudhaan barsiisaan seenaatii fi akkasumas barsiisaan jimaan beekamaan kan ta'e Dr. Muhammad Hassan himan. Itoophiyaan dogoggora seenaadhaan hojjetameen ulaa galaanaa dhabuu isheedha gaabbanii kan jiran jechuudhaan dubbatan. Itoophiyaan immoo ulaa galaanaa erganiif dhabdeef gara waggaa 30 wayiitirra kan jirtu gatii guddaa kan isaan kafalchiise ta'uudhaan siman. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheedhaatiin mootummoonni hundaafuu rakkoodha jechuun dubbatan. Biitii guddaan kun immoo kanneen miliyoona 120 ta'an namni isiidha akkamiin bishaan ulaa galaanaa dhaba jiraatanii jechuudhaan haala rakkoo ta'een dubbatan. Hawwiin ulaa galaanaatiif Itoophiyaan qabdu haqaa fi dhugaa Itoophiyaadha kan barbaadu jechuun biyyoonni idil addunyaa bu'uura kana godhatee waan ta'eef hojii dippiloomaasii cimee itti fufuudha qaba jechuun Dr. Muhammad Hassan dubbatan. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuu isheetiif baasiidhaa fi akkasumas rakkoo hamaadhaaf ishee saaxileetti jira jedha Dr. kun. Itoophiyaan ulaa galaanaa dogoggora seenaadhaatiin kan dhabdee jirtu hawaasni idil addunyaa gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaa sirrii ta'uu ishee akkaaniif hubatus kaasuus hojiin dippiloomaasii cimsuudhaan itti fufamuudha qaba jedhan. Dr. Muhammad Hassan immoo ulaan galaanaa garaa hundumaanuu Itoophiyaan barbaaddee akkaaniif deeffattus gaafataniiti jiran. Dr. kun immoo yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisaadhaa fi akkasumas qorataa seenaadhaa kan ta'e Itoophiyaan ulaa galaanaa ishee argachuudha qabdii jedhan. Yeroo hedduudhaaf Itoophiyaan gaafii ulaa galaanaa erganiif eegalte kan itti turtee jirtus gaafiin kun immoo kan ammaan jalqabaatii miti jedha. Waggaa 30 guutuudhaaf ulaa galaanaa dhabnee kan jiraachaadhaaf jiru rakkoo hamaadhaaf saaxilamaatii jirra jechuudhaan dubbatan. Itoophiyaan biyya Afrikaadhaatirraa guddoo taate immoo ulaa galaanaa takka hin qabne kophaa isiidhaa kan jiraattu yoo ta'us garuutu immoo ulaan kun seenaa tokko dhaba kan dhabamee jiru jechuudhaan himaniiti jiran. Itoophiyaan gama kaaniin seerrinis daangeessulleen hin jiru jedha. Seerri isii akka ulaa galaanaa hin dhabne jechuudhaafis tarkaanfii guddaa isaan fudhatan hundaa'uu ni deeggaru jedha. Dogoggorri seenaadhaa kun kan ta'amee fi tures Itoophiyaan haala ulaa galaanaa ittiin dhabde kana nama gaddisiisaa jechuudhaan kaasaniiti turan. Dippiloomaasonni bal'inaan hojjechaa jiraachuudhaas beeksisaniiti jiran. Biyyoonni kun guutuun akkaaniif Itoophiyaan ulaa galaanaa argatuuf tattaaffii guddaa godhaadhaa kan jiran ta'us biyyoonni lixaatis akkasumas Itoophiyaadhaa waliin dhaabbatanii ulaa galaanaa akkaaniif Itoophiyaa waliin as deebisan jechuun tarkaanfii isaa Dr. Muhammad Hassan beeksisaniiti jiran. Itoophiyaan garuutu immoo ulaan galaanaa ammaan tana dhabde kana as deebifattee yooniif kan jiraatu ta'e biyyoota garaagaraati waliin hidhanni isheedhaa ni guddataa jechuudhaan Dr. Muhammad Hassan himan. Kanatti aansuudhaan immoo oduu gaddaati qabna. Godina Arsii Billixaatirraa konkolaataan barattoota hedduu fe'atee kanneen gara yuunivarsiitii Haramaayaatti imalaadhaan jiru godina Shawaa Bahaa keessatti garagaluudhaan lubbuun namoota 9 achitti darbe. Kanaanis immoo akkasuma uummanni keessatti argama kun hundinuu doktorotaa fi akkasumas barsiisota kan ta'an lubbuu isaanii achi keessatti akkaaniif dhabaniitu dhagahama. Kanneen keessaa immoo dhiiraa fi dubartiinis kan waliin jiran ta'uullee ni yaadatama. Balaan konkolaataadhaa naannoo Oromiyaa keessatti dhiyeenya kanaa mudachaa jiru akkaan hammaachaa kan dhufu ta'ullee garuutu immoo kun immoo gadda guddaa onnee nama cabsuudha. Barattoonni yeroo hedduudhaaf barnoota isaanii jijjiirrachuuf iddoo adda addaatti deddeemanis balaa tasaa hin mudanneen isaan mudachuun lubbuu isaanii dhaban. Kanneen immoo osoo yuunivarsiitii Haramaayaatti imalaadhaa jiranii lubbuu isaanii dhaban kanneeniif hooggantoonnii fi akkasumas qondaalonni biyyoota garaagaraa gadda itti dhagahame kanneen Oromootaan ibsachaati jiran. Gaddi kun immoo gaddaa olii kan ta'us konkolaataan lamaan walitti bu'uu irraa kan ka'een namootaan kunneen lubbuu isaanii dhabuudhaatu mul'ata. Garuutu immoo ogeeyyiin fayyaadhaa kan gara Haramaayaatti imalaadhaa jiran kun immoo tarkaanfiin isaan eegameen isaan hin mudanneetu isaan mudate. Waan isaan hin eegin hunda kan isaan mudate hunda isaaniitiifuu karaan hundinuu karaa gaarii osoo hin taane waan isaan hin eegne wal qunnamuun isaanii rakkoo guddaa isaan ajaa'ibsiise jedhan. Yeroo ammaan duraatiifis balaa konkolaataadhaa dhiyeenyuma kana godina Harargee Bahaa Calanqootti mudateen balaan guddaanii fi akkasumas nama irraa dhaqqabuu miidhaa guddaa geggeessuu isaaniitis dubbataniiti jiran.
Haaluma kanaan balaa konkolaataadhaa guyyaa guyyaadhaan naannoo Oromiyaa keessatti mudatuun kanarraa kun immoo doktoroonnii fi akkasumas namoonni biraalleen kan konkolaachisaa keessatti argaman lubbuu isaanii dhabanii jiran. Walitti bu'icha kana keessaan immoo guyyaa qaleessaa kan haalli kun taa'amee jiru ta'us garuutuu immoo guyyumarraan namoonni keenya balaa konkolaataatiin akkaaniif dhumaadhaa jiraachuu isaaniitiin mul'ata. Taatee ajaa'ibsiisaa ta'eetii jira.